irratti reessu keessatti galatooma jecha. Gaafii yoo xiqqaa shabattee hin beekan immoo karaa raamee illee hin beekoni immoo karaa raamee illee jee yaadu wanni nan gaafachuu barbaadu lubni bantii ni jira galatoomu hundi keessatti galatooma jechaadha. Qabsoo itti jirra qabsoo tanaa jecha uummanni Oromoodhaa eegaanii fi gabroomirraa kaasee akkanuma Afrikaan eessarraa deemtan faran jedhan takkaan jeen nuti immoo warra kana akka tokko daddaalachuu akka keenyaa kana eessaa yaatan jenneeti waggaa meeqa wal dhabaa turre kanarratti immoo 1980 fi wayya kana keessa osuma nuti ijaan garduuti dhufanii lafa teenya bahaa fi karaa kibba bahaatii kanaanis qawwee gandarraa fudhatee uummanni qawwuma sanii nu garagalee lafarraa nu fixe jechuudha. Deebi'amee mallee gartee waan kana akka qabsoo eegalameen qawwee barbaada bakka gartee silaa warraa itti waa barsiifannuu fi kana barbaada namni gartee bakka hin bahin hin qabu toora jaatamaatiif kanas asii biyya arabaa hunda deemanii achitti waan kan qawwee illee fudhatanii warreen mallee gartee waa dandeettii waraanaa qabu anumaan akka biyya Suuriyaatiif kana keessatti waan baratanii achirraa as deebi'anii lafuma karaa barbaraa kanatti jaarraan faanuu qabamanii qawwee sanis irraa fudhatanii warrummaan gartee biyya san keessa ture. Akka Abdullahi Lungo fa'aa jira. Warricha keessa achi keessa ilmaan qabu. Akkanas duraa jira asirraa deemanii mootummaa kana jaalatti boo laafina biraa agarsiisanii tuman. Waggaa shan fa'aa hidhamanii jaarraan fa'aa achitti. Itti aansee immoo ilma fa'aa achirraa bahanii biyya dhufanii asitti warri salaa jiru san waan ta'u ta'e 1970 gaafa jaarraan achirraa gadhiisanis yoonii fi gartee maqaa kanaan bahuun hin dandeenyu waan kun warri silaa gartee biraatillee maqaa biraa fudhachiisanii osuma beekamu qawwuma kana barbaada hawwiin guddoon yeroo sanii uummanni keenya qabu qawweedha. Qawwee san fudhachuu jecha gartee maqaa biraallee gartee warri jijjiiratanii jira. Kana bira dabri gaafuma 86 hamma 91tti diida waalee kana keessatti dam taanee jechuudha gartee maaliif bakkuma waatti barsiifannuu fi qawwee barbaada achi gadi irraa diinni waalee kun fixe jechuudha. Diida waalee kana halkan lama guutuu keessatti hin baqetu garaasaa qaxxaamuruudhaaf. Kana keessatti namni keenya qiyyuu dhufu. Madii mazaa takka bu'aa ta'uu ni gaggaba beekte. Gaafas warri jila qabsaa'oo taane dhuunfaan asii ka'anii wal gadaqanii achirraa hoogganoota achi jiru. Horaayee itti fuudhanii gamna deebiin akka jiru jara san gamna dhufe diida waalee keessatti jechuudha. Ijoollee akka tokko turraa hafe. Waliin kana haasuuf gabaabdumatti yeroo ammaa kana galata rabbiiti ifirratti hirkannoo bira humnee murannoo ajaa'ibaatiin ka Afrikaatiin guutuu takka illee nuuf feene. Somaalillee gartee mana qabu takkaa gartee nuti bisnee jechuudha. Eega diigamuu kaate waa kan binu kallatee keessatti waa barachiisuudhaa fi waa gartee qawwee wayii babbaarachaa ture. Amma gabaabduutti kan jechuu barbaadu. Yoon ilaaltu hin beekon. Akka yaada sajjaatti. Hulaa bakka sadii jira amma. Qawwee kasi kan nu barbaadu. Uummanni waggaa 150 ol akka jedhamutti. Barnoota afaan nu qabee ilma namaa nu baasee dila qabsoo abaa'uutiif maala waggaa 50 jalqaba uummanni Oromoo ni jirtu gaafas. Oromoo ni jedhamu hin jiru. Waan biraa siyaasa uummanni maqaa kusumaa maqaa amantii maqaa jinii maqaa gosaatti baasanii kanaan ifi yaama jechuudha. Amma Eertiraanii fi Tigreen qabsoo godhatan ati qabsoo kanaa wajji goota. Maqaa isaatti himuudha wajjin. Siidha isa badii asiin jaa jechuudha amma kanaa miti. Amma uummanni san Tigree Isaayyaas afaan Amaaraa takkaa dubbatee hin beeku. Jibbasanii warra kana jibbuna jabdaa jechuudha. Warra kanaa jala gangalatanii dhaqanii itti sujuudanii akka namichi gaafa kan gubbatina biyyaan gaafa Ameerikaa dhaqe namichi qomataa argatu maqaa san beekon. Akka jirtu tokko isaatti Amaariin beeku. Waan kufaniif qaban jala keenya. Dib lafatti aboo biyya qaba. Maal barbaade? Kanaaf hulaa sadii jira amma. Qawwee fudhaa kan jiraafanii baafatee bitallee ni jira jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa diiguudhaaf. Nuti Itoophiyaa tana diiguudhaaf kan gartee qabsoo taate waggaa 50. Nuti Itoophiyaa diiguudhaaf deemnu malee Itoophiyaa tana sukkuudhaaf fi takkaa'uu ajjeenuudhaaf. Ajjeenitu waan gartee dulloomi tokko haaromsuu jechuudha. Kanaaf illee deemu baanne malee dhiiroo bakka ittiin tunu laaltu nama maqaa dhawullee hin garre yaadna keenya keessa. Can namni hundinuu qawwee fudhaadhaa bara qawwee namatti waaqaa kamtu jettee lola gartee sirnaa saniif hin taatu. Waan nurraa hir'atee jira jechuudha. Mekaanizimii waan silaa barbaachisu kanaan nurraa hir'ate. Kana guuttachuudhaaf bakka sadeen tana kanii fi Isaayyaas jala galee warri akkasuma godhe san isarraa waa harka isaa wajjin mootummaa sana diinaa jechuurra wal ta'aniitiin isaa wajjin madhiisuu jiran jechuudha. As bira dabranii karaa biraa kuunoo karaa biraatti karaa bahaa harka laatanii toora sanii ijjan manni kun akka ilmi namaa himitti maal barbaada? Wahuma barbaada gartee nama garaa yaasuu beekaa teessumatti meesaa jiran jechuudha. Nama gartee garaa yaasuu teessumatti meesaa jiran. Takkaawu nama garaa yaasuu afaan gartee jalatti meesanii jechuudha. Nuti maaltu nu qaanfachiise bakkuma wanni kanaa jettu dhaabbannee nu kannaa boo nu gartee jara kana jiguu danda'u. Waan nu kannaa jechuun keenya maaliif hanqatamee akkanuma cal namni gartee gaafii majaan waan biraa ta'e malee namni bifa kana as deebi'ee kana biraa laalu jiru hin jiru na fakkaata. Akka gaafiin tiyya kanaan gaafatti barbaadee galatoomaati maayikii deebise. Hayyee galatoomfadhu karumsaa itti fufee. Hayyee hawwii ulfaadhu hireenaa kennuu fi yaaduma gabaabduu dabalaa mana keessatti gaafii handhuuraattu ka'ee gaafii handhuuraa kana waa'ee jaarmaa ka'uun dhangaa torbanii irratti kun mari'atamuun waan guddaadha.
Kanaafuu yeroo baay'ee waa'ee qawwee kaafnee dubbanna. Jaarmayaan alatti qawween qoraani. Irran deebi'a. Jaarmayaan alatti qawween qoraani. Kuni addunyaan muuxannoon addunyaan nu agarsiisee jira. Bakka adda addaatitti kaasuun hin danda'ama. Kana irra deemnu yeroo hin qabnu jaarmanni maalii ka jedhu obbo Daani'el Osolorraa yaada gaarii kaasee jaallan as keessatti yaada dhiyeessanis yaada gaggaarii kaasanii jiranii. Jaarmayaan meeshaa qabsooti. Jaarmayaan alatti qabsoo gochuun hin danda'amu. Qabsoon alatti immoo walabummaa fi bilisummaa gonfachuun hin danda'amu. Kuni muuxannoon Oromollee nu agarsiisee jira. Lammata jaarmanni tokkummaadha. Tokkummaa yoo jennu immoo tokkummaa kaayoo irratti ijaarame unity of purpose. Tarsimoo irratti ijaarame, tooftaa irratti ijaarame fi tarkaanfii waloo irratti ijaarame jechuudha tokkummaa yoo jennu. Tokkummaa lakkini tokkoomsi waaqa kadhachuun aadaa Oromooti. Garuu waaqa kadhachuu qofaadhaan tokkummaanis hin dhufu. Yoo abbaan of gargaare tokkummaanis dhufuu danda'a. Waa'een illee nama gargaara. Sadaffaa jaarmayaan humna. Humna yoo jennu immoo tokkummaadha. Oromoon maal dhabee walabummaa fi bilisummaa dhabee yoo jennu tokkummaa fi jaarmaya dhabee. Jaarmaya dhabee tokkummaa dhabee walabummaa dhabee addaan baasuun hin danda'amu. Dialectical connection. Afraffaa jaarmayaan sirna. Sirna jaarmayaa keessatti sirna dhablumaan bakka hin qabu. Abbaa hirummaanis bakka hin qabu. Kun akka gaariitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana namootaa fi murnoonni sirna dhablummaa babal'isan jaarmaya ABO keessatti ijaaramanii lootee galtuun sirna dhablummaa fi naamusa dhablummaa babal'isanii jaarmaya kana addaan baasuudhaaf Jaalli karoora isaanii keessaa beeku. Maayikiin cufamee jira. Ni jira. Maayikiitu cufamee. Karoorsa jirtaa? Hayyee hofolti. Itan deebi'a bakka dhaabirraa. Kanaaf jaarmaya jechuun sirna jechuudha. Sirni immoo sirna dhablummaa fi naamusa dhablummaaleef bakka hin qabu. Kanaafuu kunis akkasitti hubatamuu qaba. Gara biraatiin hoggana nam tokkeetii fi hoggana waloo akka gaariitti beekuun barbaachisaadha. Hoggana waloo keessatti hogganni nam tokkellee murteessaadha. Lakkii hoggana waloo qofaa barbaannaa murtiin hoggana olaanaa nam tokkee hin barbaachisu. Madaalli kana lamaan jidduutti tiikfamuu qaba. Yeroo tokko nam tokkeeni waan addunyaa kanarratti murteessa. Joe Biden fudhadhaa. Akka nama tokkootti waan inni murteessu. Puutiniin fudhadha. Yookiin mootiyyuu namoota dhuunfaadhaa ka aangoo olaanaa qaban hoggana waloo keessatti murteessaadha. Yeroo ammaa kana hoggana waloo ol kaasanii hoggana nam tokkee waakkachuutu jira. Kana akka gaariitti hubachuun barbaachisaadha. Madaala kana eeguun barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana jaalmarroo dirribaa murtiin inni kennu qabsoo Oromoo keessatti qooda olaanaa qaba. Kanas qoodhuun barbaachisaadha. Hogganni walollee jiraachuu qaba. Hogganni nam tokkellee jiraachuu qaba. Jaarmaya jechuun sirna jechuudha. Kana jechuudha. Kan akka gaariitti hubachuun barbaachisaadha. Ka itti aanu basaasaa fi lootee galtuu ijaaranii riphee lolaa moo'achuun hin danda'amu. Period. Yeroo ammaa kana ABO keessatti basaasa ijaaranii mootummaan bilisiginnaa basaasa ijaaree lootee galtuu ijaaree ABO diiguudhaa fi yaalii godhaa jira. Hin danda'amu. Mee gaafii tokko haa gaafadhu. Mee riphee lolaa basaasaa fi lootee galtuudhaan diigame addunyaa kana keessatti tokko lama jedhaa natti hima. Yoo tokko lama jettanii natti himtan arraba kiyya mura. Yoo garuu mootummoota dhibbootatti lakkaayaman kan intelligensii riphee lolaatiin diigaman dannaba. Dhugaa kana akka gaariitti hubachuun barbaachisaadha. Mootummaan bilisiginnaa basaasotaa fi lootee galtuu ABO keessatti ijaaree injifachuu hin danda'u. Hirmii haa baafatu. Warri kana deeggarus hirmii haa baafatani. Wannan jechuu barbaade ammas jaarmaya. Durus jaarmaya. Fitadhe. Hayyee galatoomii ulfaadhu. Amma karaa gaafii manaatti deemna. Galataan baantii jirtaani itti fufuu gaafii. Niin jiraatti fufi. Hayyee galatoomii. Gaafiin duraa Oromoon bara 1970 keessa mootummaa Nugusa Haayila Sillaaseen diigee bara 1991 keessatti Oromoon wareegama itti baasee booda wayyaanee OPDO'n ijaartee ABO tapha siyaasaa keessaa baastee bara 2018 yeroo qeerroon fincilaa fi itti wareegamee wayyaanee maqaleetti galchee booda OPDO'n qabsoo qeerroo jalaa buttee ijaarsi jabaa dhibuun akka qabsoon bilisummaa Oromoo butamu guduunfaan dhorkee bilisummaa saanqisee of dura haalli akkasii akka Oromoo hin mudanne Oromoon bifa kamiin of ijaaruu qabaa jaa. Gaafiin itti aanu gantummaan gara dirree jiru sanyiin faan akka diina waliin hojjetan odeessii bahaa jira.
hoggana filannee ni lollaa jedhanii akka diina irraa gargaarsa argachaa jiran dhagahama. Haalli kun jaarmee ABO WBO ni miidhaa jettanii yaaddu jaa ittiin fufaa galatama. Ayyee ulfaadhaa fayyaa ta'a. Ituu gaaffii sararratti darbin egaa yaada silaa danda'uu gadaadhaa dhiyaate ka meeshaa fudhachuu jedhu tokko irratti yaada kennuu barbaada. Maaliif mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana ji'opolitiksii naannoo sanaa yoo ilaalle biyyoota baay'ee wajjin walitti bu'aa ololaa jirti. Kun immoo carraa bana. Faayidaa banuu qaba, miidhaa geessus immoo qaba. Faayidaan isaa biyyoota kana hojii yoo ni galte waan irraa argatu qabaachuu dandeessa. Garuu jarri sun maal irraa barbaadu gaaffii isaan maal akkas gootu barbaadu dantaa maaliiti? Qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo uummata Oromoo irratti hundaa'u ofii isaa irratti hundaa'u kan jedhamu sababa qabaa fi sababni isaa maaliin inni guddaan waan mirga Oromootti bu'u waan bordeemee qabsoo kaayyoo galma ga'iinsa qabsoo bilisummaa Oromoo kana danqu irratti kan yaada qaban yoo ta'e walii galuu danda'u jechuudha. Haa ta'uti garuu waraana bilisummaa Oromoo dantaawwan ba'anis dhiyaanis dhiqan jiran karaa siyaasaatiin, karaa dinagdeetiin, karaa adda addaatiin itti fayyadamuudhaa fi hojii guddaatti jira. Ga'umsa isaas qabaa hojjechaa jira. Garuu kana akkasumatti waan carraan argameef jecha kan itti deeman miti. Faayidaa fi bu'aa isaa ilaalaniitu jechuudha. Isoo dhanaasii geggeessaniitu isa kamtu faayidaan isaa sakamii, miidhaa isaa sakamii waan sana gochuu qabda maalii qabna. Jara kana yoo arra kana gooneef yoo arra kana arganne borimmoo yoo kana gaafatan jara kana akkamitti dura dhaabbachuu dandeenya. Waan isaan gaafatan kana immoo bollaachuu dandeenya. Kaayyoon keenya immoo jara kanaaf kana laachuudha. Wantoota baay'ee jechuudha. Wantoota kana irratti ilaalameetu akka dhaaba of dandeessoo socho'uu tokkotti irratti ilaalamanii bu'aa wanta bakka faayidaa irraa argatan keessatti tokko illee faayidaan isaan caala tanan waraanni bilisummaa Oromoo hojjechaa jira jechuudha. Akka hojjechaa hin jirretti ilaaluu dandeenyu hojjechaa jira. Garuu hubannoodhaan beekumsaaniiti qorannoodhaan itti deemanii hojjetama. Inni kan biraan haala baroota 1974 yeroo Haayile Sillaaseen itti kufee kaasee baroota dhiyeenya kana immoo 2091 kajuu waan tokko 1970 keessaa 2091 isa boodaa fi 2018 kana jiru kaasaniitu bilisummaa hanqasee fi dura haalli akkasii akka Oromoon hin mudannee Oromoon bifa kamiin ijaaramuu qabaadha gaafii jiru. Gaafii baay'ee gaariidha. Jaalli kana gaafatte baay'ee fayyaa ta'e. Kan gochuun itti jiru, kan gochuun nutti jiru akka Oromootti ijaaramudha jechuudha. Bara 1974 yeroo kufee seenaa keessatti kitaaba irratti barreeffamee jira. Mormii barattoota Baalee jedha. Awwas Dibiigwa achi keessaati. Kufaatii qabsoon bilisummaa Oromoo barri Haayile Sillaaseen kufan akka kufuuf geesse qabsoo biyyattii keessatti qooda guddaa akka qabu isa ture. Garuu ijaarameetu jaamiyaadhaan ijaaramee beekumsaan hojjetamee waan hundumtuu iddoo tokkotti hidhameetu socho'e. Isa kanaafiti rakkoo guddaa ta'ee jechuudha. Amma 1991 sila kaanee dubbanneerra. Waraanni bilisummaa Oromoo ijaarsa jabaa uummata keessatti hidhatee uummata bira ga'ee socho'ee bakka hundumaatti qabeen qabu. Kanaaf jarri gaafa dhuftee ijaartu uummata ijaartu kana opiiniyoo kana gaafa fayyadamtu waan xiqqoodhaa miti goomsite jechuudha. Waan baay'ee xiqqoo ta'e. Wantoota aangootti kennu ammallee namoota muraasa godhaa jiran bakka qabsiisu ministeera gochuu kana kanaan miti bakka kaasan. Oromootu ijaaramee ture rakkoonsa. Oromootu ijaarsa jabaa ijaarsa cimaa tokko qabatee socho'aan ture. Kanaafiti galma ga'iinsi isaa rakkina godhate jechuudha. Kan biraa kana jechuu barbaadu ammallee kan nu baasu yoo ijaaramnu qofa. Inni ijaaramnu taanaan waraana bilisummaa Oromoo jalatti adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramnee socho'anu taanaan rakkinni uummata Oromootti dhufu. Amma nuyi ofirraa hin kaafnetti qaamni kan nurraa kaasu. Ofirraa kaasuudhaaf immoo jaarmiyaa jabaa nu barbaada. Jaarmiyaa afaan aadaa dubbii Oromoo beeku. Akkaataa ittiin afaan aadaa dubbii dinagdee Oromoo kana immoo biyyoota weessanii kaantriis haa ta'u warra kan biraatiin ga'uu danda'u biyyoota ollaatiin beeksisuu danda'u nama beeku nama ga'umsa qabu dubbatee dhageessuudhaaf nu barbaada jechuudha. Gaafa fakkeenya tokko isin kenna. ABO WBO'n gaafa Ameerikaa wajjin mari'atu akkaataa itti mari'atu beeka jechuudha. Akkamittiin waan Oromoo kanatti dhiyeessina. Oromoon maal dhabee jennaan bosona jirra. Oromoon maal dhabee jennaan dhiiga dhangalaasaa jirra. Diina lolaa jirra. Diina fuuldura dhaabbachaa jirra. Kan jedhu akkaataa itti naarii godhee dubbachuu danda'u qaba jechuudha. Akkaataa sana jaarmiyaa akkasittiin kana beekuu barbaada. Dubbii isaa tolchee jaarmiyaa dubbachuu danda'u jechuudha. Isa kanaaf kan nu barbaadu immoo akka Oromootti biyya keessaa ta'u biyya alaa ta'u waan bilisummaa Oromoo rakkinni Oromoo kun keessaa barbaada taanaan jaarmiyaa jalatti yaadamuu qofa waan biraan jechuudha. Rakkoon 1991 rakkoon 1974 rakkoon 2018 Oromoo irratti akka hin geenye barbaada taanaan aadiin bara 2026 2027 yeroo dhiyoo keessatti wanta ta'uu fi rakkoon sun akka ta'u barbaada taanaan jaarmiyaa jiru jabeessinee irratti hojjennee tokkummaa keenya agarsiisnee hojjechuutu nurra jira. Jaarmiyaadhaan talaginuu danda'uutu nurra jira. Iddoo adda addaatti akka garee funaantu wal faca'uurra bakka tokkotti jabaannee wal qajeelchaa wal sirreessaa guddannee deemuutu nurra jira. Abdiin qaba. Maaliif jaarmiyaan biyya alaatti jiru jabaataa jira. Jaarmiyaan biyya keessa jiru jabaatee jira already. Kanaaf akka kana jechuudha. Furmaata isaa kan jechuudhaaf ni kaa'e. Gaaffiin lamataa godina Kanaadaa magaalaa gaaffiin lamataa sanyiin diina waliin hojjechaa jiraachuu isaanii kan jedhudha. Sanyiin faani namooti muraasni diina waliin hojjechaa jiraachuun haala qabsoo Oromoo keessatti dhiibbaa geessisuu danda'a. Maaliif sanyiin faani wajjin hojjechaa akka jiran intelijensiin waraana bilisummaa Oromoo kan ga'e tureera. Gaafa waan sana gadhiisan miti. Erga waan sun akka inni dhiibbaa geessisuu hin dandeenye godhanii boodati
waraanni bilisummaa Oromoo bakka hundumaa jiru akka hubate godhan. Uummatni Oromoo bakka hundumaa jiru akka hubatu godhan jechuudha. Kanaaf waan sun waan erga irratti hojjetamee odeeffannoo sana argatanii ji'a 2-3 sana ol kan ta'u erga irratti hojjetanii karoorsanii booddeeti okay amma bakka ga'u hin qabu waan ta'eef amma hin beeksifna amma uummatatti beeksifna uummatni nu fagoru jedhaniitu gadhiisan jechuudha. Akkasittiin hojjetamee jechuudha. Kanaafiti dhiibbaa tokkoyyuu waan irraan ga'u hin qabu. Uuba tokko jechuudha. Dhugaa isa dubbachuu wayya. Qabsoo bilisummaa Oromoodhaan waan bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru haala waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiruuni bakka waraanni bilisummaa Oromoo ga'ee jiruun namooti kun baay'ee qabsoo waan intelijensiin baay'ee namoota decision mee godhan keessaa kan qabu waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa waajjira piraayim ministeerii jechuudha. Kanaafiti odeeffannoo yeroo argata. Odeeffannoo argate kanaan immoo etuu jalqaba dubbitti seenin okay kana keessaa maal hojjechuu qaba maal gochuu qaba beekumsaan taligamee qorannoodhaan taligameetu hojjetee waan kan akka nu fashalaa'u taasisee jechuudha. Kanaafi namooti waan yeroo dheeraa fakkeenya tokko isinii kenna yeroo goolichi dheengee galee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa hojjetee namni kun qophaa akka galu taasifama. Qophaa isaa galu namni kun garuu nama qabsoo keessatti yeroo dheeraa umurii isaa guutuu gube nama waraana hedduu leenjise nama waraana waliigalaa geggeessaa jiru. Amma kan galaa jiru immoo sadarkaa qabaadha obboo qabaadha. Sararaati baratanii jarri kan isaan akka isaan qophaatti galan hin barbaanneef hojjechaa jiru malee qaamni kun waraana bilisummaa bakka waraana bilisummaa Oromoo ga'eetti tokko iyyuu bu'uu hin danda'u. Bakka sanatti booddee deebisuu illee hin danda'u. Murni muraasa wayii keessaa akka galetti murni gaafa isin jiru nama 30 kan hin caalle. Sababa diinaa wajjin hojjetaniif sababa irratti baramee fi kaleessa diinaa wajjin hojjechaa turanii arras waan walii gamsaa irratti hojjetu jechuudha. Kanaaf kan isaan ijaarsaa deemaa jiran. Kun immoo qabsoo Oromoo keessatti bilisummaa Oromoo keessatti qooda tokko iyyuu qabu bu'aa tokko iyyuu isaan hin argamsiisu itti fakkaachuu danda'a. Rakkoon fidu garuu hin jiru. Nal waa tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kan jechuu barbaade uffata fayyada. Mana keessaa immoo yaada irratti dabaluu dandeessu kanatti. Ayyee galatoomii ulfaadhu galataan baantii jaalataa sabaa hin jiraani? Hin jirtaa jaalgalataa sabaa jaalataa? I think bahee jira natti fakkaata. So Ayyee. Injira. Bakka hojii hin jira garuu bakka hojii jira. Okay, itti fufiin danda'a gaafii. Isiniif mijataa? Galataaf dabarsiif bakka hojii jira jedhe. Ayyee. Okay. Godina Kanaadaa magaalaa Torontoo keessatti qophii qabdu ijaarsa waliigalaa Oromoo milkeessuuf bifa kamiin of qindeessitanii jirtu. Akeekni qophii boruu onkololeessa 12/2024 qopheeffatan ijaarsa Oromoo jabeessuu keessatti shoora akkamii qabaa jira itti nuuf fi galataan. Ayyee ulfaadhaa fayyataa. Egaani guyyaa borii onkololeessa 12 sa'aatii tokko akka DC taayimeetti yookaan immoo Eastern Standard Taayimeetti walgahii qabna. Walgahii kana irratti akkuma sila kaafne jaal jireenyaa jaal Dr. Bayan Asaboo jaal Xaabdiitu argama. Kaayyoon qophii kana long time kami yeroo dheeraadhaaf kan irratti karoorfamee irratti hojjetamaa turedha. Tokkoffaa irratti ijaarsi naannoo kana jiru jabaatee ka amma jiru kan ji'a 2 fuuldura jabaadha. Kan ji'a 2 fuuldura immoo kan waggaa ji'a 6 fuuldura jabaadha. Haa ta'uuti garuu uummata Oromoo marayyuu hirmaachisuu kan danda'u akkuma makaasaa turre yoo jaarmiyaan jabaannee hojjenne malee boris wayii tokko dhalatee wayii tokko yoo uumame waraanni bilisummaa Oromoo gara tokkotti deemuudhaan socho'ee qabsoon kun karaan irra deemuun irra jiru karaa jaarmiyaa ta'uu qaba akkasitti galma ga'uu qaba kan jedhu uummata waliin mari'achuudhaafi egaani gaafichi waa baay'ee of keessaa qaba. Bifa nuti ittiin sagantaa kana qindeessine tokko hawaasa koomitii naannoo Torontoo jiru wajjin wal ta'uudhaan yeroo ji'a tokko fuuldura gochuuf kan yaadamaa ture jaalataa sabaa fa'i garuu sababa adda addaatiin koomitii wajjin dubbachuudhaan sagantaa koomitiin qabu maaliif koomitii kana keessaa tokko waan taaneef oola keessatti waan fudhannuuf sagantaa koomitiin qabu haala koomitiin keessa jiru rakkoo koomitiin mudate illee ilaaluudhaan sagantaa keenya dabarsinee yeroo kanatti goone jechuudha. Afooshaalee naannoo kana jiran koomitii Oromoo koomitii naannoo Torontoo jiru afooshaalee naannoo Torontoo jiru qaama ijaaramanii jiran kan dubartootaa wal gargaarsa dubartootaa adda addaa karaa amantii qaamota kana hundumaa wajjin mari'achuudhaaniti yeroo akkasii kanatti yoo goone saba bal'aa argachuu dandeenya yaada keenya kennuu dandeenya. Waraanni bilisummaa Oromoo akka jabaatuuf illee gumaacha gochuu dandeenya kan jedhuniti guyyaa gaafa 12 kanatti qabanne jalqaba siyaasa lamaan tokko irratee siyaasa tokko sababa koomitiin sagantaa biraa qabuu fi yeroo kana nuuf dabarsaa nuunis keessatti argamuu dandeenya waan nu jedhanii fi yeroo kan ammoo namni koomitii keessatti hojii jabaa hojjechaa ture naannoo sana waan nu jalaa dadhabeef sagantaa kana asitti goone waliigaltee uummata naannoo magaalaa Torontoo jiran hundumaa waliin hojjechuudhaaf persentii 20% 30 hojii hojjechuun bu'aa waan hin qabneef persentii 100tti uummata kana wajjin ijaarree wal ijaaramnee tokko taanee hojjechuu waan qabnu sagantaa naannoo irratti gaggeessaa jira jechuudha. Sagantaa kun haala qabsoon Oromoo keessa jiru ijaarsi maaliif akka barbaachisu amma qabsoon Oromoo keessa jirtu kun yoo maal ta'eeti xumura argachuu danda'a akka jedhu irratti mariin gadhaa uummati yaadanii kenna mana keessaatii gaafii barbaadan kaasuu danda'anii waan barbaadan gaafachuu danda'anii waan jaarmiyaa waan Oromoo kan barbaadan jechuudha. Kanaaf uummati Torontoo naannoo isaa jiran akka irraa jennaa sagantaa isaa kanaan qophaa'ee jechuudha jedhu ulfaadha. Ayyee ulfaadhuu galatoomii namootni gaafii qabdanii itti fufuu hin dandeessanii. Baay'ee galatoomii galataa yommuu galatoomuu keetileeni lugaan luga bantiin as jiru jalqaba uffata bosonaa as jiranii namoota hedduutu as jiru yaada gaafii batiin kaasisan gaafii sadaffaa sanatti
yaada yoo qabaatan achirratti too yaada babal'anuu keessanii gaarii ture. Gaaffii isa qabee jaalle hawwi. Gaaffii irra isin deebi'u. Hayyee gantummaan gara dirree jiru sanyii fa'aa akka diina waliin hojjetan odeessii bahaa jira. Hoggana filannaa ni lollaa jedhanii akka diina irraa gargaarsa argachaa jiran dhagahama. Haalli kun jaarmee ABO ni miidhaa jettanii yaaduu jira. Gaaffii kanarratti yaaduu qabaatanii siistemuu kanaa jenneeti. Baay'ee fayyaadha. Jaalli koroo isaanii jedhuu waan jedhu jedha seenaarra. Akkuma beektan iyyuu sabni Oromoo biyya keessa jirtanis waraanni bilisummaa Oromoos qabsaa'onni biyya araas hundinuu ni beektu. Isuma isin beektan isin yaadachiisuuf jedha jechuudha. Tokkoffaa ganuuni qabsoo bilisummaa Oromoo duwwaa miti qabsoo saba libireeshinii keessa tureera gantuun duru tureera. Bara wayyaanee seera cimtuudha jedhan kana Central Committee member kan ta'an Abrahaam Yaa'ee warra jedhan gaafa isaan naannoo Finfinnee qabachuuf ta'an ganan Central Committee TPLF keessa. Gargaris caccabaniiru kan keenya finoominaa kan keenya duwwaa miti isin jechuudha jedha. Caccabuun isaanii ganuun isaanii Shaabiyaas bakkeetti namfifne wayyaanis bakkeetti namfifne mo'ichaan argatanii jechuudha. Tokko ABO keessatti caccabinni tureera. Eeyyee amantii cabsaniiru. Waan hundumaan cabsuu yaalaniiru. Horiin bitanii yaalaniiru. Balleessinee irra jedhaniiru. Balleesseera hin balleessine. Ittuu cimse. Ani gwaasabii ni jaallee laddasaa ofii sana waa'ee isaa si'a baay'ee sinitti himuufi wayyaaneen kan nuun qabatee namicha kana jettee waraana dhiyaa balleessuudhaaf jedhanii ajjeesanii har'a maaltu isaan qabate hin taane jechuudha. Ajjeesuun bituun horiidhaan gantuu nama keessaa deemuun matumaayyuu in cimsa xiiqii nama qabachiisa mooraa qabsoo qulqulleessa malee hin laaffisu jechuudha. Tokko karaa kanarraa nan gaddaafa warra deeman sanaaf warra galan sana maaliif baay'ee gaddaafa biyya irratti kanaan basaasa jira. Billaachi kan isheen miidhagdee jettu gaafa bishaan qarqara teessee naannoon billaachi kun bishaan qarqara itti bifa ishee kana miidhagfattee bishaan dhuddee bosona bishaanii keessa teesseedha. Gaafa sana miidhagdi. Billaachi gaafa dhattee abidda marsuutti kaatu tokko tokkoon simaa waliin qabduuti abidda dhitteetu achumaan dhadhaa batte kaatee hafti. Kanaaf afaan Amaariffaatiin ye'isaat raat jedhamti billaachi abidda marsitu. Amma gananii qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa kan dhaqanii kan waan akka nyaatti dhaqanii galanii wajjin hojjenna jedhanii hankan itti fakkeessu warra isaat raati sana. Billaacha abidda marsitee booddee baalleen isheen qabdutti gubatee achumatti haftuudha jechuudha. Kanaaf hin ayyaanamne isaan. Qabsoo nama dadhabsiisuu dandeessi, nama rakkisuu dandeessi, jabaadha beela'uun jira. Yeroo kana waan gararraa filachuu wayya malee dhaqanii masaanuu diina isa sila irraa kuffisanii ajjeesanii yoo tokko lamaan tokko warra sakka waraana sana ajjeesanii malee sanitti dhaqame mooni du'a gadheedha. Hin taatu. Yoo warri amma harka kennan aariidhaaf xiiqiidhaaf nama jibbuuf obboleessa jibbuuf jaalleewwan isaanii jibbuuf godhan iyyuu inni isaan saba isaan irraa ajjeesan sun waan irraanfatan isaanitti fakkaatu. Isaanitti fakkaata inni irraanfatu. Sekarang sagaya kalau mereka kerja, ati nu orang nanti, yo hirraanfatte yoo wala rusaa keessatti. Inni si waraane si nama nuu. Maal hirraanfatu fakkaata gaaf tokko ka'ee lafa kaa'ee si balleessaa jedha wala rusaa keessatti. An kanan jedhu maal gara keenya warra maqaan dhabuun dirqisiifama lichoo bakka baay'ee jira maal argate. Warri gara biraan galan maal argatan eessa jiru. Gollichaan eessa jira maal argate. Pirezidaantii zoonii tokko yoo ta'uu hin dandeenye moo qajeelaa Mardaasaa fa'aa moo Araarsoo Biqilaa fa'aa moo Botoleeraa Adabaa fa'itu waan cimaa tokko argate jedhee achidha kan namni amanee. Annayyaan humne kan jedhu kanaaf carraan isaaniif gareedha. Waraana bilisummaa Oromoo immoo mooraa isaa sila diinni keessa dhaqee qulqulleessuun kun barbaachisaadha. Gaafa diinni nama keessa jirtu gaafa naamusa dhabuun lixxu sana tarkaanfii fudhatanii keessaa qulqulleessuun kana fidaa. Utuu achumatti sossobanii obbaa gootii sanyiin giddugaleessa guutummaa waan qabatee jirutti fakkaatee sodaachuun dhufeera ta'ee achitti gadhee. Giddugaleessa isaa dhaqaa sanyiin jiru Oromoon ofii rakkatee qabsuun kan isaati ofii isaati of bilisoomsa. Kanaafuu galuun isaanii mooraa qulqulleessuudha. Amma iyyuu kan namee jiru utuu sokkee keessaa qulqullaa'e gaarii walisa ijaara. Attam isa jira maqaa maaliitiin paartii kan maal godhe sola ijaara manni shimalli isaa ta'u yookiis immoo biraan utuudhaaf haasa'anii dhaqanii waan tokko jedhanii ijaarratanii jedhu. Kuma 10 ta'anii yoo ijaarratan maal fidu? Maal fidu? Eessa ga'uudhaaf? Maal paartiin nagaadhaan qabsoomne jedhee ijaaramee achi taa'u jiraama. Paartii waggaa 30 paarlaamaa keessa lixee homaa gatii dhabee homaa gaafiin deebi'ee jira. Moo maal jara keenya? Sabi warri waraana abaaboo keessa jirtanii garaa lamaa iyya jirtu yoo ta'e of eeggadhaa an akka jaarsaatti isin hin gorsa. Isaan raatiin ta'ina hin taatu. Yoo dadhabdan immoo waan gara biraa faladhaa jira. Alattis ba'uun jira jara keenya baqachuunis jira. Baqataa ta'anis taa'uun jira malee waan sila dhaaban diiguu waaqayyo namaa oolchu.
wantichi garuu hin diigamu. Maaliif hin diigamu sitti fakkaata? Hamma haadhi Oromoo deessu jirtutti isa deebisa. Haadhi Oromoo deessu jirtutti hamma sabni Oromoo biyya lafaarra jirutti gaaffiin bilisummaa Oromoo abaaruudhaan waggaa 50 dura gaafatame tasuma dhaabuus hin danda'u, baduus hin danda'u, kaayyoo dhugaatii, kaayyoo haqaatii bakka ga'a. Waan sumuun barbaachisu silaa badi hin dheerate amma tokko nama aarsa uummanni mootii noonnaa jara keenya gaafa qawwee fudhatee foonamii garaa bulchatee ba'e. Kanaaf namuu qabu nala. Maal ta'aati akkas gochuu qabaa, akkas gochuutti itti mamee warri hooggantoota kanaatti jennee fakkachuun nan. Isaan kun caalaa beeka waan godhamuu qabu. Kanaaf anaaf akkana godhe jaallatanii akkuma jedhe warra galeef gaarii miti waan ta'eef warra keessaa galaniif garuu gaariidha. Kosiitu harame waan ta'eef fixeera. Baay'ee galatooma ulfaadha Dr. Luba Bantii. Jalqaba isaatiin fufuu hin dandeessan. Jalqaba isaa jirtaa? Ati busy ya fakkaata. Jira amni tokko gochuu akka jedhamu jira. Hayyee waaqni deebiitti karaa gaafii hawaasa taa'ee hordofatu. Warri gaafii qabdan kallattii miidiyaa hundaan kallattii harka baasuu dandeessu. Gaafii qabaatan. Zoom irratti namni harka baasee hin jiru hanga ammaa. Okay, tuji itti fufii maayikii fudhadhu tuji. Itti fufi tuji. Ifama xiqqoo boqonnaan jala jira maayikuma kana bantu jala akka baasu. Tadi ifama dalam yang kelas jadi ifama. Itu bukan desa. Hawi galatoomii hundumti keessan galatoomaan gobantiin warraa tokko hundumtuu sin galateeffanna fayyaata hubannoo akkasiin kennuu keessaniif jajjabina waan namaa kennu dhufnee isinirraa dhaga'uu fayyaa humnaa baay'ee hawwina baay'ee gammanna ta'e jechuudha maafani sagantaa kanas warra qindeessitan hedduu galatooma. Ani gaaffii warrumaa haasa'aa isaa keessaa dubartii ta'uu danda'u abbaarumtii mijatuu fi yeroo ammaa kana egaa seenaarraas dhagaadhuma as geenye Oromoo kanii yookaas empaayira kanatti araaramee namni milkaa'ee hin jiru argineerra 1974 hayyoota meeqa akka lafee cabsitee nyaatte empaayirri kun 1991 akka kana 2018 gumaatamatti dhabnee qabsoon kun durkaa ba'ee har'a geenni yookaas ilmaan naftanyaa itti lafa Oromoo kana irratti akka barbaade irratti jiraataa jira. Oromoon dhiigatu dhangala'aa jira. Har'as immoo ilma ganu gaaffii kun ijaan qaba. Maaliif Oromoon kun waan Oromoo irra ga'e irraa barachuu dadhaba? Maal rakkoon keenya fakkeenyaaf gootni Baddaa Horroo Abishee Garbaa kennaadhaan gowwoomsameetu dhaqee qawwee isaa lafa kaa'ee qubasaa nyaatee du'e. Hammuu mar'aatti nu argina. Jiraataan isaa durruufaa taabota baatanii dhaqanii galchaniitu ajjeesani. Takkaa Oromoodhaa dhaqee empaayira sanaa wajjin mari'atee uummata isaa bilisoomsee arginee hin beennu. Uummata kanaaf aduun hin baane. Inuma ganuu dhaqanii nyaatamu. Kaleessumallee taa'ee danda'a qabsoo Oromoo kan akka kana xiqqeessee empaayira kanaan waan jaallatan itti fakkaate dhumisaa waan ta'e keenyaan teenyee ilaalaa jira har'a. Golichaa dheenqee qaruutummaan waraanni bilisummaa Oromoo qabu intalajansii isaatiin waraana inni silaa fudhatee galuuf yaale jalaa yaasee kophaa isaa galee har'a eessa akka jiru namni hin beeku. Sanyiis kanumatu eeggata. Ana kana gaaffii kun irraa namoonni kun maaliifitu dhagaan isaan kaleessa ta'e kun haqa sirra deddeebi'ee uummata hayyoota Oromoo qabsaa'ota Oromoo kana maaliif bara baraan rukkuta? Gufuu akkasii kanarraa maa barachuu dadhabe Oromoo kan jedhudha. Ni lammaffaa biyya alaa kanaatu waan adda addaatiif gaafa Oromoon walitti qabamee fagoo dhaabbattee ilaaltanii Oromoo kumaatama argitu, Oromoo hayyuu jedhamu argitu, profeesaroota argitu, dokteerota argitu, warra waa'ee Oromoo quuqama qaban kana waldaa ijaarratanii waldaa keessatti wal argu, afooshaa qabu, waan Oromoo kana hin jaallatu fakkaatu. Asii garuu qabsoo Oromoo kanarraa yeroo ammaa kana gurra isaanii hojjetanii nama 1,000 keessaa nama 10 hin jiru. Namni beekaan warra beekaa miti warri kana hordofaa jiru jechuu koo miti. Warri kanaan dura akka Oromoo dalii keenyaatti ilaalaa turre biyya alaa kana jiran fagoo taa'anii nu ilaalu. Inni kaan immoo dhagaayyuu nutti guura. Oromoon akka bilisoomnee fedhu moo jarri kun bishaan keessa jiru moo uummanni Oromoo biyya keessaa dhumaa jira. Asii garuu waan adda addaa ijaaruudhaan, afooshaa ijaaruudhaan, waldaa keessatti wal arguudhaan, waa'ee Oromoo irratti yoo ta'u walitti dhiyaatanii afaan Oromoo haasa'u, seenaa Oromoo dubbatu. Qabsoo Oromoo kanarraa yeroo ammaa kana as wiisteek gurra isaanii hojjetaniitu taa'anii jiru. Maal rakkoon Oromoo jettu mee kanarratti waan maallaan jettu Dr. Roobantii yookaan sabbaruun tokko. Jaalawwi nama folchi deebi'ee jira gaafii amma gaafatame kanas dabalee waan Dr. Luba Bantii jedhanillee gadi jabeessuu fi yaada kiyya kennadhu kanarratti. Go ahead. Hayyee tiisisiin kenna maalirraa kaana ka jedhu gantummaa fi basaasa
loltuu bilisummaa tokko keessatti ijaaranii diiguun hin danda'amu ka jedhu kanarraa kaanaa jechuudha. Kuni this is our thesis. Maaliif kuni waan mooxannoon qabsoo Oromootii fi mooxannoo riphee lolaa addunyaa mirkaneesse. Cal'ifneetumaan miiraa keenya cuunfaa miiraa keenyaa dubbachuu osoo hin ta'in mooxannoon qabsoo Oromoo maal nutti agarsiise maal mirkaneesse ka jedhu kaafna addunyaa hoo. Hanga har'aatitti riphee lolaa loltuu bilisummaa fi walabummaadhaa basaasa ijaaranii lootee galtuu keessatti habaqaalanii injifachuun hin danda'amne hin danda'amu. Hirmii haa baafatanii warri waan kana hojjetan. Keessaanis tahee alaan. Gara amma haala Oromiyaa keessa jiruutti haa dhufu. Murna amma bilisiginnaan namtolchee ABO WBO keessatti habaqaalee riphisiisee yeroo eeggatee amma dhaaba kana diiguudhaaf fooggalu kana yoo fudhanne tokkoffaa murni kuni sirna dhablummaa babal'ise naamusa cabse. Ajaja fudhachuu didee itti aansee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin yakka adda addaa hojjetaa ture. Ka ajaju isa osoo ta'u kana sirreessuu maaliif dadhabe? Kana sirreessuu dadhabe immoo maaliif hoggana ABO WBOtti dabarfata? Yakka ofii hojjete. Kallattiidhaan ani ajajaa waraanaa tokko yoo ta'e waraana ofii ajaju san yoo naamusa itti horuu dadhabe balleessan kiyyaa jechuudha. Waay nama biraatitti maaliif hin dabarfadha? Tooftaa bilisiginnaati kun gama tokkoon. Yakka hojjetanii nama qulqulluutti dabarfachuu yookiin faaluu. Ka amma mul'ate kanaa jechuudha. Kanaafuu wanni an jechuu barbaade haguma fedhe basaasa haa ijaaran, gantuu haa ijaaran. Qabsoo Oromoo keessatti barkuu waan haarawaa miti. Bara adda addaa keessa yeroo adda addaa keessa mootummaan darguu ijaaree jira, mootummaan Haayile Sillaasee basaasa bobbaasee jira. Mootummaan Wayyaanee basaasa bobbaasee jira. Inni Wayyaaneen gama tokkoon riphee lolaa waan turtee fi basaasni humna riphee lolaa tokko diiguu hin danda'u yaada jedhu waan qabduu fi irra xiqqoo inuu basaasa iyyuu hin bobbaafne jechuun hin danda'amu. Bilisiginnaan immoo akka waan olola dharaatii fi basaasaa fi gantuudhaan loltuu bilisummaadhaa diiguu danda'u tokkotti kaardii dhumataa gara gaggalchaa jiraachuu isaa akka gaariitti hubannaa jechuudha. Kuni doofummaadha. OPDO'n bilisiginnaan ni leenjiti malee hin qabuun hin barattu. Kanaaf wanni akkuma reefu lubni jedhee hirmii baafachuu qaban warri gantuu ijaaranii basaasa ijaaranii qabsoo Oromoo hanqifna jedhan kasaaranii jiran maseenanii jiran bara adda addaa keessa ila ka biraatu dhiisa. Mee warra kaleessan hoogganaa turan ka isaan laallee qabsootti seenne ibiddatti seenne har'eessa jiran. Haa galanii hundumti isaaniitu iyyuu wal guuranii haa galanii nurraa haa deeman irraa famina. Kaafe gaaya. Riphee lolaan loltuun bilisummaa kun hundeen isaa gadi fagoodha. Gadi fagoodha hundeen isaa. Basaasaan diiguun hin danda'amu. Teeknikaan tooftaadhaan diiguun hin danda'amu. Waan jiraatuuf qaba. Waan isa uumetu jira. Gaafii Oromoo kan deebi'in ka abbaa biyyummaa mirga uummanni Oromoo bara dheeraa itti qabsaa'eetu hin deebi'in. Haga mirgi kun guutamutti ka har'a jiru kunis dhaloonni har'a jiru kunis yoo dhabame ka biraattu kumaatamaan hordofuuf jiraata. Kanaaf wanni gabaabsee jechuu barbaadu Oromoon rakkoo guddaadha sammuun gabroomte colonized mind yeroo baay'ee hubachuuf yeroo dheeraa hirribaa dammaquuf yeroo dheeraa gaafataa obsanu gaafataa ka dammaqaa jirus ni jira kammoo akkuma rafetti jirus ni jira ka Itoophiyaan Oromootu ijaare jedhus jira bar amma paartiin biyya mootummaa biyya jiru kana keessatti ijaaramee filmaataan quba Oromoo tokko tokkoon mirga Oromoo achi keessatti kabanya jedhu kuni barii Itoophiyaan fedha Oromootiin ijaaramtee warra jedhu rakkoo guddaa qabna kuni garuu nu dhaabuu hin danda'u. Baabura warraaqsaa kana kuffisuun hin danda'amu tasumaayyuu kana abdii kutatanii hirmii baafachuu qabanii nummoo oduu isaanii kana dhiifnee hojii keenya qofaatti fuulleffachuu qabna. Tokkummaadhaan ABO WBO jabeessuu waan dandeenyuun bira dhaabbachuun murteessaadha. Gabaabamatti kanuma jedhaa fixadhee jira jaalawwi. Hayyee ulfaadhu galatoomii jaalkaroorsa. Tesfa harka baasaa turte? Nagama. Yes. Harkallee baasee deebisee buuseen ture gargama affeertanii immoo nan dubbadha. Waan haala dubbachuuf illee miti namni dhiyoo kana dubbate gaaffii waa'ee hayyoonni Oromoo eessa jiru kaase kun anis erganii hawaasa ABO WBO kanatti miseensa biyyan jirutti miseensa ta'eeti gaaffii kananii fi kan kana fakkaatu kan baay'een kaasaa ture. Gaafiin kun immoo xinnoo ishee akka inni bada simatamaa hin taane akka inni akkasii beekamsa simachiisutu naa galee waan ta'eef sodaachaa namni iyyuu gaafadha. Garuu karaa namoonni biraas immoo gaaffii kana kaasuu jalqabuu isaaniitti
baay'een gammada karaa nu banaa akka rakkoo keenya ifa baafnee haasa'uudhaaf wal gaafachuudhaaf jedhetanii gammadeetanii lama warri barsiisanis warri yaada kennanis jajjabinuma abdii baay'ee dubbatu abdii qabaachuun jajjabii wal jajjabeessuun baay'ee gaariidha. Kanuma keessatti immoo eessatti qaawwaa qabnaa eessatti hir'ina qabnaa qaawwaa keenya hir'ina keenya kana yoo akkam goonetu fooyyessina jennee yaaduudhaaf yoo dubbannee fi yoo walitti baafnee dubbachuu dandeenya qofa. Akka kootti jajjabina keenya irra caalaa nus hamma tokko yoo agarre gaariidha. Garuu irra caalaa yoo diinni arge gaarii natti fakkaata. Nuti gara jajjabina keenya kana baay'ee irratti waan hojjechuu dhiifnee qaawwaa keenya kana barbaannee diinni nuti wajjiniin dorgomaa jiru jabaadha waan ta'eef isa kana lafa nutti hidhate kana utuu irratti caalaa dubbannee yaaduma kooti akka nama tokkotan akkasitti yaada. Waan yaadu kana immoo baasee dubbachuus badaa sodaadhu gaa nama kooti waan ta'eef yoo nama dabalsiisu qabaate illee dhiifamuun gaafadhaa asumaanii. Haminaaf utuu hin ta'in egaa qabsoo keessaa waan jirutti akkasitti yoon qabsaa'eeti sirriidha jedhee waan itti amanuufi. Waa'ee hayyootaa kana yeroon gaafadhe yoo xinnaatee duuba bantiin hin yaadatu yeroo hamma tokko irratti hojjetamaa jira kan jedhamu deebiin kennameera. Irra caalaa garuu hamti jiran iyyuu hin gaa waan jedhamu fakkaataa ture. Deebiin fakkaataa tun akkasitti deebiin yeroon kenname tureera. Egaa inni kun immoo nama yaaddessaa. Oromoon akkuma namni duraan dubbate yaada isaa ibse kana Oromoon hayyoota Oromoo turanii fi amma jiranii yookiis bara dheeraa qabsaa turanii fi yeroo dhiyoodhaas qabsaa jiran jennee kan nuti beennu bara dheeraa kan nuti beennu namni rafaa jiru kan ani beeku baay'ee nama yartuudha. Kanaa achi hedduun isaanii dhimma Oromoo irratti hojjetaa iyyaa gubachaa barreessaa qorachaa jiru. Namni gab jedhu namni rafaa jiru akkuma jedhe baay'ee miti. Garuu rakkoon Oromoo miidhaan Oromoo irra jiru akka bara ammaa kana Oromoon walii galee hubatee dammaqee ka'e hin beeku. Garuu gara wabootti yeroo dhufu akkamittiin akka dammaqnee hubannee fiigaa jiru kanatti wabootti fiignee dhufuu dadhabne maali rakkoon falli jiru diinni keenya qawwee duwwaatti amana kan cabnee qawweedhaani kan fal argachuu dandeenyu soo kan malee waan biraan karaa biraan hin jiru diinni keenya afaan qawwee malee afaan namaa afaan jaarsaa afaan beekaa hin danda'u. Akkamiin namni fiigee bakka kana dhufuu dadhabe akkamiin iddoon nutti dhiphachuu dadhabee amma lafa nama barbaannu geenye isa jedhamtu yeroo hundumaa halkanii guyyaa gaafii natti ta'a. Isa kanarratti immoo yoo akkamitti wal gargaarre yoo akkamitti hojjenne yoo maal goone namni gaaffiin kun deebii argata. Rakkoon kun eessaa madda isa jedhamu kana ituu falatti fallee wama jedhamuun kaasuu barbaade galatoomaa kana caalaan dhiyeessu. Hayyee, tasfaa.